Kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Amajjii 2 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Kunoo bara haaraa 2015 eegallee har'a guyyaa lammaffaa jalqabneerra. Ayyaanni bara haaraa fi guyyaan kabajamaan guyyaa caaluu boboo golee Oromiyaa maratti kabajamaa jira. Haala kana ilaalchisee jaal tokkicha murteessaa gabaasaa waliigalaa nuuf dhiheessa. Oduun keenya har'aa kanarratti xiyyeeffata. Sagaleen qeerroos uwwisa guutuu kenneeraafi beeksisaa fi walleelee warraaqsaallee isiniif qabanneerraa. Anis Hariiroo Jorgoo keessummeessuun isin waliinan tura. Amma gara gabaasaa waliigalaa fi oduuttiin isin dabarsaa. Jaal tokkicha murteessaa. Ayyaanni bara haaraa amajjii 1 bara 2015 biyya keessaa fi alatti haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Iddeelee hundattis wareegamtootaaf yaadannoon daqiiqaa muraasaaf taasifameera. Kaayyoo ganamaa gootawwan abbootii fi hawwan keenya irratti wareegaman, hiriyoonni keenya obboleessaa fi obboleettiin keenya irratti kufan, hamma galmaan geenyu galfata nyaannee hin teenyu. Gochaan diinaa kamuu of duuba nun deebisu. Wareegama kamuu baasnee diina dhaabbata dhabsiifnee biyya keenya dhuunfachuu qabna. Bakkoota hedduutti walaloo fi dhaadannoon walleewwan goototaa dhageessisuun, dungoo diimaa magariisa diimaa ibsachuun, alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajatanii oolan. Dargaggoonnii fi shamarran taatoo adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, OLF, qeerroo Oromiyaa jedhanii fi tiishartiilee alaabaa adda bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa qaban uffachuun kabajatan. Bakkoota hundumattuu banisa sagantaa isaanii fi xumura sagantaa isaaniitti akka aadaa Oromootti eebbaan eegalanii eebbaan xumuratan. Akeeka adda bilisummaa Oromoos waliif ibsaniiru. Kabaja ayyaana bara haaraa fi guyyaa waraana bilisummaa Oromoo baranaa kan adda isa godhu barattoota yuunivarsiitii qofa otoo hin taane daldaltoonni, qonnaan bultoonni, hojjettoonni mootummaa fi miseensotiin OPDO fi poolisoonni hundi otoo hin hafin jaalalaa fi hawwii guddaan kabajachuu isaaniiti. Ilmaan Oromoo namoonni dhuunfaa hundi bilbilaan baga ittiin singa'e waliif ergaa jiru. Keessaafuu miidaa qeenyittii fi sulultaatti qonnaan bultoonni fi daldaltoonni qeerroo waliin ayyaaneffachuun mirkanaa'eera. Kana malees yuunivarsiitiilee guutuu biyyattii keessatti ayyaanni bara haaraa amajji guyyaa 1 fi guyyaa waraana bilisummaa Oromoo haala ho'aa ta'een kabajamee ooluu gabaasaan qeerroo eeree jira. Yuunivarsiitiin Harammayaa wallee warraaqsaa dhageessisuun wareega kamuu baasanii hanga guyyaa walabummaatti falma itti fufuuf waadaa isaanii haaromsatan. Yuunivarsiitii Cirootis jaarmiyaan manneen qonnaan bulaa fi hiriyoota isaaniitti akkaataa walitti dhufeenya isaaniitti alaabaa qabachuun dungoo diimaa magariisa diimaa ibsachuun kabajan. Haaluma wal fakkaatuun Yuunivarsiitii Jijjigaa keessattis doormii keessatti kabajachaa oolaniiru. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa keessatti barattoonni fi daldaltoonni walitti dhufuun walaloolee garaagaraa wal dhageessisuun kabajataniiru. Bulee Horaa fi Madda Walaabuu keessatti akeeka adda bilisummaa Oromoo walii ibsuun kabajachaa oolani. Yuunivarsiitii Walqixxeetti yoomuu taanaan barataanis ta'e Oromoon tokko tuqamnaan hunduu waliif tumsuun tokkummaan dhaabbachuuf irbuu waliif galuun kabajatan. Yuunivarsiitii Jimmaa fi Mattuuttis baga ittiin isin ga'ee fi dhaadannoowwan garaagaraa walii rabsuun kabajatanii oolaniiru. Barattoonni yuunivarsiitii Amboo, jiraattonni Amboo bakka tokkotti ijaaramanii akka gaariitti kabajatanii kan oolan yoo ta'u, poolisoonnii fi miseensonni OPDO hedduun uummata waliin kabajuun isaanii adda isa taasiseera. Yuunivarsiitiilee Wallaggaa, Gimbii fi Shaambuttis bifuma wal fakkaatuun poolisoonni yeroo dargaggoonni dungoo diimaa magariisa diimaa ibsatanii kabajatan arganii jajjabeessanii akka biraa deebi'an beekameera. Yuunivarsiitiilee Gondarii fi Bahaar Daar akkasumas Finfinnee kaampaasii kiiloo 6, kiiloo 5, kiiloo 4 fi Kotobeetti doormii keessatti kabajamuun dhagahameera. Yuunivarsiitiilee Hawaasaa fi Diillaatti hordoffiin diinaa waan isaanitti hammaateef gaafa guyyaa mudde 31 bara 2014 kabajatan. Jimmaa keessattis waraqaaleen warraaqsaa qeerroo rabsamanii jiru.
ayyaana bara haaraa fi guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee gabaasaan sagalee qeerroo kan itti fufu ta'uu mirkaneessina. Kun kanaan osoo jiru humni makaanaayizd wayyaanee keessaafuu kanneen balalistoonni xiyyaaraa diigamaa jiraachuun wayyaanee yaaddoo guddaa keessa buuseera. Guyyaa kaleessaa balalistoonni yookaan paayileetonni 10 gargaartota isaanii waliin xayyaara helikooftara 4 qabatanii wayyaanee gananii mootummaa Keeniyaatti harka kennachuun isaanii mirkanaa'eera. Engadduma kanas xayyaara 2 qabatanii gara Eertiraatti kooluu galuu isaanii ni yaadatama. Gareen qorannoo qeerroo bilisummaa akka mirkaneessatetti wayyaaneen Eertiraa waraanuuf qophii gochaa jiraachuu ishee fi fedhaan waraana ishee duulchisuuf wayita yaaltutti waraanni wayyaanee nuti biyya namaa hin weerarru jechuun akka gadhiisee galaa jiruu fi kooluu galaa jiru hubatameera. Deeggarsa ijaaramuu qeerroo idil addunyaa ilaalchisee ibsa gabaabaa qeerroo bilisummaa irraa ba'e Oromiyaa. Jaarmiyaan dhaabbata deeggarsa qeerroo idil addunyaa International Qeerroo Youth Support Group dhaabbatu isaa fi seeraan galmaa'ee akka socho'u beeksisa bahe yeroo arginu gammachuu guddaan nutti dhagahame. Akeeka eebbifamaa jaarmiyaa kana Oromootni biyya alaa fi keessaa akka cinaa dhaabbattanii fi irratti gargaartan waamicha keenya isiniif dabarsina. Uummatni Oromoo mirga dhala namaa fi saba cunqurfamaa Oromoof jecha deeggarsa dandeessan kennaa jirtan martuu waliin hojjennee waliin rakkina akka sabaatti qabnu keessaa akka baanu waamicha keenya. Dargaggoonni Oromoo fi ilmaan Oromoo jaarmiyaa akeeka eebbifamaa deeggarsa qeerroo idil addunyaa gadi dhaabdan hojii irratti milkii culluqaa waliif hawwina. Qeerroon akeeka keessan milkaa'uuf waan irraa eegamu hundaa akka raawwatu gamanumaa mirkaneessina. Injifannoo ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaadha. Qeerroo bilisummaa Oromiyaa amajjii 1 bara 2015. Beeksisa muddee 3 bara 2015 sagaleen qeerroo guyyaa itti hundeeffame waggaa 1ffaa isaa haala ho'aa ta'een kabajata. Kanaafuu dhaggeeffattootni fi deeggartoonni keenya biyya keessaa fi alatti argamtan guyyaa kana waliin kabajanii akka ooltan isin yaadachiifna. Sagaleen qeerroo bobaa diinaa jala taa'ee waggaa 1 lakkoofsiseera. Barri haaraan kunis bara injifannoo fi milkii qabeessaa akka ta'u abdii qaba. Sagalee qeerroo. Abdi Pudatina, Olola Gantuti, Abdi Pudatina, Jabanda Oromo, Wabo Kenna Waji, Limona, Jabanda Oromo, Wabo Kenna Waji, Limona, Olola Dinati, Abdi Pudatina, Olola Gantuti, Abdi Pudatina, Jabanda Oromo, Abaona Kabna, Limona, Jabanda Oromo, Itti Fufa Kapso, Limona. Ayume kakota me kakatoka na piti dable Oromia jenne, Bilisumma jenne Bakange na kayo sani digamba na kumasani Oromia jenne, Bilisumma jenne Barinjiru kakage na sabi gabro me jiratu Oromia jenne Tarregalle akasobnu lukunte na waregantu Oromia jecha, Bilisumma jecha Oromia jenne, Bilisumma jenne Oromia jecha, Bilisumma jecha Pudatina, Olola Gantuti, Abdi Pudatina.
kutatina jabaata Oromoo waboo kenna wajjin nimoona jabaata Oromoo waboo kenna wajjin nimoona olola diinaatiin abdii kutatina olola gantuutiin abdii kutatina jabaata Oromoo abaa'oodha qabna nimoona jabaata Oromoo itti fufaa qabsoo nimoona. Qabeenyaa fi beekumsallee kattoota naafaa oolchinu Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee har'aa diinna yoo jallisne boruu jalaa jalaan baanu Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee bakka beete duutiin oolchu lubbuun duubaaf dhalatte Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee seenaa qabdi gumaa qabdi lubbuun sabaaf wareegamte Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee. Abdii kutatina olola gantuutiin abdii kutatina jabaata Oromoo waboo kenna wajjin nimoona jabaata Oromoo waboo kenna wajjin nimoona olola diinaatiin abdii kutatina olola gantuutiin abdii kutatina jabaata Oromoo abaa'oodha qabna nimoona jabaata Oromoo itti fufaa qabsoo nimoona. Hayyuu meeqa goota meeqa qabsoota naaf itti dabne Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee bakkaan kenna kaayoo isaanii dhiigaaf nagumaa isaanii Oromiyaaf kenna bilisummaan kenna bariin jiru kakka kenna sabii gabrummaa baadhatu Oromiyaaf kenna tarree dhallee haa qabsoofnu lubbuun teenna wareegamtu Oromiyaaf kenna. Oromiyaaf kenna Oromiyaaf kenna Oromiyaaf kenna Oromiyaaf kenna Oromiyaaf kenna Oromiyaaf kenna Oromiyaaf. Dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo turtii unu waliin gootanitti akka gammaddan abdanna nullee isin galateeffanna sagantaa itti aanutti wal agarra hangasuu nagaannaaf tura injifannoo ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.